Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu torbaanii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu keenya torbaaniitiin oduu biyya keessaa fi oduu biyya alaa kan isin biraan geenyu ta'a. An oduu biyya keessaa isin biraan ga'uuntan isin wajjin turtu Daraartuu Shaamitiin Jaama akkasumas waa'ila kiyya. Anis Muhammad Abdulsalaamin Jaama oduu biyya alaa isinitti muuniin eegala amma oduu keenya xumuraatti nu wajjin tura. Egaa daawwattoota keenya oduu keenya torbaanii kan biyya keessaa isin biraan ga'uun isin wajjin turu akkumaan jetti gara oduu biyya keessaatti isin dabarsa. Oduulee biyya keessaa keenyaatiin torbee kana keessaa hayyoottan Oromoo lama nama gaafa dukkanaa uummata Oromootiif qaroo sabaatanii saba tajaajilaa turan if bira du'aan if bira dhabuun keenya ni yaadatama. Isaan keessaayis Jaala Ibsaa Mahmad nama tahe saba keessatti nama jabaa fi murannoo cimaa qabuu fi saba isaa keessattis waan gaarii hojjechuun saba isaa keessatti akka urjii ifaa mul'atu danuutu jira. Warroonni kun saba isaanii keessatti jaalalaa fi kabajaa horachuun hawaasa isaaniitiif fakkii addaa ta'uun daran hawaasa isaanii matuma isaanii irraa akka baratan taasisanii namoonni akkanaa kunis saba Oromoo keessatti dhaawataan tarree galanii argamuun gootota akkanaa keessa goonni maqaan isaa yeroo mara haaraa ta'ee fi goota jireenya isaa qofti barnoota namaaf ta'u Jaala Ibsaa Mahmad hundee isaa baandii afran qalloo fi abbaa qabeenyaa Oromoo bara dukkanaa san keessa Oromoon qabaachaa turteedha. Akka Oromoon mataa ol qabattee eenyummaa isiin boontee jiraattu godhuu keessatti nama bara dukkanaa san keessatti shoora olaanaa taphachaa turedha. Yeroo alagaan afaan isaaniitiin iddoo aruuzaa cidha bashannana afaan isaaniitiin wallisan dhiichisan afaan Oromoo maaliif sadarkaa akkanaa kanatti hin dhaqqabne jechuudhaan xiqiidhaan lafaa ka'ee garee hawwisoo afran qalloo diinagdee isaatiin jaaree nama gaggeessaa turedha. Oduu keenya torbaanii kan isiniif gabaasnee turre keessaa isin yaadachiifnu qondaaltonni olaanaa mootummaa duraanii waggoota 30f imbaasii Xaaliyaan Finfinnee jiru kologaltummaan turan akka bahaniif manni murtii olaanaa federaalaa sagalee caalmaatiin murteesseeti jira. Aangaa'onni gara waggaa 30tiif imbaasii Xaaliyaan kan Finfinneetti argamu keessatti kologaltummaadhaan turan isaanis maqaan isaanii Koloneel Biraanuu fi akkasuma Jeneraal Addis Taaddalaa nama jaaman manni murtichaa dhiyaatanii dhiyeesseef erga qorateen boodatti murtii isaanii daangeffaman adabbii gahaa jechuudhaan akka baaniif sagalee guutuudhaan murteesseeti jira. Akkumaan oduu keenya torbaanii durarratti isin yaadachiisee ture torbee kana hayyoottan jajjabaa lama du'aan if biraa dhabuu keenya isin yaadachiisee turetti gaazexeessaa fi qorataa seenaa kan ta'e akkasuma ammas xinqooqaa fi wallisaa Ibraahim Haaji Alii du'aan addunyaa kanarraa boqochuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gaazexeessaa Ibraahim Haaji Alii hojiiwwan artii afaan Oromoo keessatti ashaaraa seenaa ofii nama qaban yoo ta'an sochii muuziqaa afran qalloo irraa hanga koree waaltinnaa afaan Oromootiin umrii isaanii dheeraa gumaachuun saba isaaniitiif hojii seenaa qabeessaa hojjetaniiti turan. Gaazexeessaa Ibraahim Haaji Alii walitti qabaa koree waaltinnaa afaan Oromoo ta'uudhaan qorannoo xinqaaqoo irratti hojjechuun asoo hin daangatin hojjechuu afaan Oromootiin waalteessuu keessatti bu'aa argamsiisanii jira. Dabalataanis walaloo fi yeedaloo wallee garaagaraa barreessuudhaan sochii muuziqaa afaan Oromoo irratti nama hirmaachaa turedha. Oduulee keenya torbaaniitiin ammas kan isin yaadachiifnu keessaa filannoo biyyoolessaa marsaa jaaffaa ji'oota muraasaan booda gaggeeffamuuf paartiilee qophaawaa turan keessaa paartiin 26 ulaagaa kaa'ame hin guunne jechuudhaan haqamu boordiin filannoo biyyoolessaa beeksiseeti jira. Dhaabbilee siyaasaa ulaagaa jaaman guutuu dhabuudhaan haqaman keessaa dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromootiin hundaa'an sagalii fi kan maqaa uummata magaalaa Finfinneetiin hundaa'an tokkos argamu akkasuma beeksiseeti jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa bulan ganda Buquujii jaamu keessatti namoonni nagaa 90 ajjeefamuu namoota ijaan arganirraa odeeffatanii miidiyaaleen gabaasanii turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Akka BBC afaan Oromoo ogeessa fayyaa aanichaa hojjetu dubbisee gabaasetti muddee 22 bara 2020tti Abiyyi Ahmad qaama naannoo Beenishaangul Gumuzitti argamu haala nageenya naannichaa irratti uummata mariisanii turan. Marii gaggeessaa otoo hin bubbulin halkanuma gaafasanii aanaa bulan keessatti namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu gara mana yaalaa geeffamanii jiraachuu BBCtti himeeti ture. Akka addis istaandaardi gabaasetti ammoo namoonni 90 ol ajjeefamuu fi dhibbatti kan tilmaaman qe'ee isaanii irraa buqqa'uudhaan gabaasuudhaan haalli naannoo san jiru haalaan ulfaataa ta'ullee gabaaseeti ture. Addis istaandaardi jiraataa aanaa bulan maqaan isaa
Adaamsuu Kabbadee Jaamuu waabeeffachuudhaan akka gabaasetti namoonni ajjeefaman reefki isaanii hin kaafamne ja'a hedduu ta'uu fi lakkoofsi himuulleen akka nama rakkisuu dubbateeti jira. Baatii muraasaan dura obbo Dammaqaa Mokonnon uummanni Amaaraa Beenishaangul Gumuz keessa jiraatu hidhannoo hidhachuun akka diinarraa of ittisan hojjechaa jira jechuudha isaa ni yaadatama. Jachi obbo Dammaqaa kanaaf afaan dha'uu poolisii humna addaa Amaaraa hidhannoodhaan gara godina Matakkal seenuun poolisii humna addaa Beenishaangul Gumuz waliin walitti bu'uu miidiyaaleen gabaasaa turuun illee ni yaadatama. Ilmaan Oromoo sababa gabrummaaf jecha biyya abbaa isaanii dhiisanii baqatan biyya baqaa keessatti Oromummaa isaanii qofaan rakkachaa jiraachuun ni beekama. Keessattuu baqattoonni Suudi Arabiyaa keessa jiranii fi akkasumas Yemen keessa jiran dararaa hamaaf akka rakkachaa jiran namoonni nuti achirraa bilbilaan dubbisne OIB'f himaa turuun keenya ni yaadatama. Namoota Yemen irraa dubbisne keessa akka OIB'tti himetti baqataa Yemen jiran keessa namni tokko akka nutti himetti waggaa 12 lakkoofsiseen jira. Ergaan biyya kana dhufe hanga kanatti gama waajjira baqattoota damee UNHCR irratti gabroonfatamuu malee furmaanni isaan nuuf godhan hin jiru akka baqattoota saba nurraa addaatti godhama nuti ammoo humaa nuuf hin godhamu jira jechuudhaan dubbate. Dararamuu fi hidhamuu saamamuu gabrummaa dhiisnee dhufne daran asittis kan nu miidhaa jiru wanti nurratti deemaa jiru hedduu ulfaataadha jedhamee UNHCR kan biyya san jiru erga vaayirasii koronaan addunyaa weerare hanga ammaatti hulaan isaanii cufaadha gama biraatiin lammiilee abbaa biyyaa fi baqattoota kaaniifis gargaarsi gahaan ni godhamaa jira. Garuu ammoo nuti waan Oromoo taane qofaaf gargaarsi lammiilee biraatiif godhamu akka isaaniif godhamaa hin jirree fi rakkoon isaan keessa jiran hamaa ta'uu dubbatan. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu torbaanii biyya keessaa hangama kiyyaan asumarratti raawwadhaa oduulee biyyaaraa kan isin biraan ga'u waa'ila kiyyaa Mahammad Abdussalaamittiin isin dabarsa. Tole daraartuu guddaa galatoomee. Tolegaa daawwattoota keenya oduu keenya torbaanii biyya alaa qabanne keessaa Tuuniziyaan qarqara galaana Meeditiraaniyaanitti bidiruu godaantota qabattee dhidhimuun yoo xiqqaate namoonni 20 ol ta'an du'an. Eegdonni galaana irraa Tuuniziyaa naannoo magaalaa Istaaf reeffa namoota galaana keessaa dhumanii baasanii jiru. Namootni 20 ammallee kan hin baramne yoo ta'u barbaachi akkuma itti fufetti jira. Namootni 5 lubbuun baraaramaniiru. Bidiruun yoo xiqqaate namoota 45 fe'uun biyyoota Afrikaa gammoojjii Saharaa keessaa bahuun akkasuma oduu keenya torbanii keessa koomishiniin gamtaa Awurooppaa biyyoonni sodaa vaayirasii haaraaf jecha gara imala Yuukireen irraa kaanii dafanii akka kaasan akeekkachiisee jira. Uggura yeroo gabaabaa tureen konkolaattonni fe'umsaa 500 caalan daangaa Faransaay fi Yuunaayitid Kingdom gidduutti danqamanii ture. Yuunaayitid Kingdom keessatti koronaa vaayirasii akaakuun haaraa ta'e babal'achuun yaaddoo guddaa uumee jira. Suudaan qondaalonni isii osoo eegumsa irra jiranii humnoonni milishaa fi waraana Itoophiyaa fi poolisii naannoo Amaaraatiin tarkaanfii irratti baname jechuun beeksistee turte. Miidiyaan mootummaa Suudaan Sunaa jedhamu ammoo hidhattoonni gama Itoophiyaa haleellaa raawwatanii qondaalota gameessa dabalatee loltoonni 4 ajjeefamuu gabaasee jira. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii maasaa qonnaan bulaa keessa seenanii babal'ifachuudhaaf waan hin taane seeraan ala deddeemuun waan mul'ateef kana deebisuuf waan barbaachisu jaanii turan. Tolegaa daawwattoota keenya oduun keenya biyya alaa ammaas akkumatti fufetti jira. Ministeerri haajaa alaa USA Mike Pompeoon haleellaa saayibarii hamaa mootummaa USA irratti raawwatameef Raashiyaa himatan. Gochi kanarratti Raashiyaan sirriitti harka keessaa akka qabduuf ifatti himuu dandeenya jechuun dubbatan obbo Pompeoon. Pirezidaantiin Tiraamp garuu hammeenya haleellaa kanaa busheessuun to'annoo keenya jala jira yoo jedhan Raashiyaa mannaa Chaayinaa tokko keessaa qabaachuu mala yaada jedhu kaasanii jiran. Buttaan sooftiweerii dhaabbata US Solar Winds jedhamu hojjetame irratti raawwate torbee dabre kan barame yoo ta'u Raashiyaan ani waan akkasii hin goone jechuun haalteeti jirti. Akkasumatti ammaas biyya Faransaay keessatti akaakuun koronaa vaayirasii saffisaan daddabruu fi dhiyeenya Yuunaayitid Kingdom keessatti mul'ate kan jalqabaa biyyattii keessatti argamu mirkaneessiteeti jirti. Ministeerri fayyaa Faransaay akka jedhetti akaakuun vaayirasii kanaa lammii biyyattii muuddee 19 Londonii deebuun jiddugala magaalaa keessatti argamee jira. Namichi jedhame kun mallattoo dhukkubichaa kan irratti hin mul'anne yoo ta'u ammatti manatti adda of baasee jira jechuun dubbata. Tolegaa daawwattoota keenya oduun biyya alaa isiniif qabannee dhiyaannee kanuma hanga ammaatti daawwattanii
Tole Muhammad Abdusalaam guddaa galatoomii tole daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun keenya torbaanii kan isiniif qabannee oduulee biyya keessaa fi biyya alaa wal duraa duubaan isin biraan gahaa turre asumarratti kan goolabamu ta'a hanga oduu torbaanii biraatti walitti deemtu nagaan nuuf tura.